wabarakaatu kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya jirtu bakka jiraatanii sa'a kana geettanii isiniin jechaa wallahi har'allee waan ajaa'iba kanan qabadhee isinii dhufee wanni har'aan qabadhee isinii dhufee maalinni naan jechuun keessaniin oolu wallahi warroota abdii fi sabboontuun bitanii of jala oofan kana na ajaa'ibsiisu jira wallahi sababa isaan kanaatiin jechuu har'a viidiyoo kana aaree isinii waraabu jira akkasii wallahi haflaa dheengadde godhan kanarratti abbaa akka nama muudii qabatanii xiqqaa fi guddaan akka waan mucayyoo nyaachuuf itti fiiganii kanatti namuu itti babbarara takkaachi jira yoo duniyaa ta'e dhaniin takka duniyaan baanaan ansi qabbaneessaa malee namoonni qabbaneessa jettee yaadaan jirtu wallaahi wanni isiin nama qabbaneessitu hin jirtu ammoo nama isii qabbaneessa malee jechuudha kanaaf ammoo duniyaa jechuudha dhaamsa kiyya kuni dhaamsa duniyaaf dhaamuu barbaadeeti an nama qabbaneessee gassi baasa jettee muudii nati qabattu sun sin baasuu siin jedha bareedduuti kanaafuu immoo qabbanooytee gabboo danda'a osoo nama qabbaneessa jettus namni faasi qabbaneessaa siin jechuu barbaadeeti kanaaf inshaallah mucattii ammoo waan itti mammaraatanii xiqqaa guddaan afaan bantanii horii raqa nyaatu wayiin taane horii kadu'ee nyaatuu fi yookiin sareen yookiin rumichi irra wal gahuu hin taane akka nama maraateetti mucattii gubbatti ol fiidaniif hin jirtu kanaaf ammoo namni ofirraa si dhooggaa addunyaa fafarsitee ana malee namni hin jiru jettee daangaan dabrinii siin jechuu barbaada obboleettii tiyya magartuu fi sabboontu jedduu ammoo waan nama takka waan galchaa hin jirtu magartuu fi sabboontuun jarri isaa walitti tokko tamam wala magartuu wala abdii wala sabboontu bilaashuma keessa warri jedduu akka saree baraatteetitti fiffiidan bilaashuma keessan qilleensa irratti hafuuteettanii isiniin jedha silaa rabbi ufisin beeksisee yookiin of beeytanii jettanii jalaa haftan isaan marayyuu yookiin ammoo dandeettii qabaattan hoo jara kana marayyuu walitti araarsitanii jechuudha yoo dandeettiin qabaanne afaan keessan cuqqaalattaniiti jalaa haftan kanaaf ammoo kabajaa ofii godhaa kijibdoonni warri kijibaafachuu walgeettan horiin uummanni gootaraan hundi waan achi walgee afaan baneechi taa'e kijiba namaatiif oduu namaafichaa guuranii nama walitti diruuf dhadhaabattaniif sun isiniin milkaa'oo isiniin jechuu barbaadeetii sabboontuuf yaati sabboontu ammoo akka abdii yoo taate akkuma duraan ittiin dawaa nyaachistanii waan adda addaa gootanii uf wallaalchistanii akka horii faranjiititti bu'aa gootanii isin jala mar'ataa deemu san dawaa keessanii ufitti harkisa nuti ammoo dawaanii miti abdii jala deemu jirruuf tamam akka feenetti abdii yookiin jaalalaan kabajaan jala deemuu dandeetti jechuu magartuun yoo san ta'uu baattee ammoo guyyaa tokko gaafa abdiin luka magartuu tana jala gattaa'ee imimmaan boo'ee argitan tokko dhufaa isiniin jechuu barbaadeeti of kabajaa warroonni kijibaan deddeemtan of kabajaa warroonni waan biraatiif nama jedduu deddeemtan of kabajaa isiniin jedha yoo san diddan akka isin feetanitti argachuuf dandeettani kanaaf obboleeyyantii jechuu osoo of kabajaniirra isinii wayyana fakkaataa kanatti aansee urjii fi waan akka urjii saahibatiyyaa itti sabboontuun gizee mara jechuudha akkuma sabboontuun si saahiba magartuun illee si saahiba na fakkaattee urjii tamam kijiba ammoo nama wajjin irratti fiidanii magartuu takkitti itti roorrifnee akkana goonaa maalii goonaa jettanii namni guutuun kun itti fiidan kana wanni takka waan isin magartuu godhuu dandeettan takkaan jirtu wanni isin magartuu irraa haga xurii qeensa jala akkana buusuu dandeettan takkaan jirtu jechuudha nama wallola jedduu fiidanii dubbiin isina wareen baay'atina tamam sabrii godhadha sayyoo diddan ammoo akka isin beeytanitti akka amma duniyaa afaaniin afate baxaxata albaatii badhee guutu kanaa mitiiti tamam akka isin beeytanitti isin qabbaneessineeti akka isin kabajaan nama wajji deemtan isin goone isin sirreessina isiniin jedha yoo kun isiniin taane wallaahi waan ajaa'ibaati wallaahi waan isin jedhullee ani mataan dhukkuba arabeeta aareetiin jira hedduu takka kanaaf ammoo warroonni achirratti isii irratti ol yaanee nurraa baasa hanarraa baatu nama yaamamintu dhufeettee achi afaan bantu mucattiin sabboontu jedhaniin tonillee yaamamtee dhufte habiibi abdii maati jettu santu yaamee isiillee achi fidi san ta'uu yoo sii baatte hoo abbaan fedhe isii yaamee fiduu danda'a kijiba keessan kan isin dho'isitanii deddeemtanii dhageettee dhufuu dandeetti kanaaf rabbiin ammoo maaliif dhuftee asiinirraa gabbaasaa jinni jettanii akka saree maraatteetti mucattii takkittii irratti akka rumichaatti wanni fiidaniif hin jirtu
irratti fiigina wanni isin godhuu dandeettan hin jirtu wanni isin fiddan hin jirtu abdiin jaalate jibbille magartuu jala bula tamam jaalate osoo hin ta'in jibbee magartuu jala bula tamam borommoo kana arguuf teettanii isin jechuu barbaade kanaaf osoo kabajanii isin jedha wallahi osoo kabajaniin dhaamsa kiyya guddaadha asirratti kaa wallahi yaaddoo sabaa kajettan san jechuu yaaddoon sabaa sunillee fatatatat beeraa waliin akka jedhu akka ilmoo namaatitti gattaa'e yoo keessummaan nu dhufe isinuu yoo waamuu baattanii eegisiin dhuftee eegisiin kabajaan dhufte haa ta'ettu wanni nama naqeen jirtu geggeeffadha waan keessan waan itti jirtan osoo jedhe isarraa bareeddina fakkaatti beenumaa wajjin nurraa gabbaye ilmi dhiiraa jechuun akka jechuun bareedaa miti garuu ilma dhiiraati walillee hin beenu ansiinillee waa jechuullee hin barbaadu gochi ati goote garuu sirrii miti eebiidha si saalfachiisana fakkaata kanaaf ammoo osoo sirreessitee isin jedha siinillee qaalii kenna wallahi warroonni fakkaattonni akkasii ka akka saree maraatteetti micattii gubbatti ol fiidan sun guutuun keessan saree taatanii isin maan takkittiin isin argitan qal'oo mucoon xiqqoon sun jechuu osoo isin achi way akka saree ol jalaa jettan akka ambulaansiin eegoyta namni du'e iyyaa fiiduutti osoo isin jettan meeshaa san guutuu isin harkaa lafa gaffa caaftee warri ni qabbaneessine jedhee afaaniinillee achi baaltoo hafarsu osoo homa takka isin godhin jechuu achi meeshaa san guutuu gannayxee isin biraa gabbaatee namni namummaa qabaattanii nama hafarsiisuu dandeettan tamam nama qabbaneessuu dandeettan maa waytisan hin qabbaneessina maa waytisan qabbaneessanii achiisii gadi hin baasinaa isinin jedha akkasii wallahi qabbaneessuu dandeettanii akka isin isin qabbaneessitu ammoo dhibbaan beeytanii namuu afaan bichaan dachee guuttanii baay'ee isinirraa fokkatee isinirraa hin bareenne isinin jedha namni tokkichi yookiin namni lamayyuu osoo kabajaanuu jedheen gadi baasuu ni danda'a jechuudha nama dhibba takkaan itti suttanii akkasittuu imimmaan booyaa harganaa manaatti ol dachaatan isiisan takkittii gabbaasuu dadhabdanii wallahi lazi isin ummata qamaacaa kanaa miti isin abbaa feeti ofirraa dhoorgiti abbaa feeti duniyaan ammoo miskintitti osoo adabattee magartuu waan isiin beeytu osoo adabattee ilmaan ta'e guddifattee isin jedhaan osoo of kabajjee ilmaan ta'e guddifattee booda ammoo atiif isin tokkoo miti magartuun huccuu saniin simartee baaltoo saniin mushisii waa godhuu miti huccuu saniin simartee shaara sibaasti sibaattee juudirratti tamam of kabajiitii jiraadhuu siin jedha yoo kana nama dhaga'u taate yoo sanditti ammoo waagaa keeyyatte waan ati barbaaddeen argattaa siin jedha waagaa kee argachuun kee ammoo hin hafu eega nu barbaadde jechuudha nuti dhaamsi kiyya kaan ammallee siin jedhu jechuu duniyaa of kabajii wanni jara lamaan jidduu si naqeen jiru isaan guutuu walitti tokko ofirraa si dhoorganii yookiin sitti garagalanii ofirraa si dhoorguu danda'anii sitti garagalanii yookiin ofirraa si dhoorguu danda'anii kan osoo of kabajjee silaa ofirraa afaan keessatti adaba gootee irra dasmee jedha siin jedha qaalii teenna wallahi osoo teettee adaban ilmaan ta'e guddifattee siin jedha wallahi duniyaarraa si galchina nuti duniyaa maal siin jedhanii miti duniyaarraa yoo ati of kabajjee taa'uu diddee isaan jalaa fuusaa'uu diddee sabboon tun galataas jechuullee hin jirtu magartuun ammoo quxurii ho'iirrallee sikeettullee hin jirtu kara feetetti ofirraa si dhoorgitii siin jedha magartuun eenyumayyuu afarsitee ofirraa dhoorgaa jirti abdii wayita kaan isin dhiira gootanii waliin batatatata jettanii dachii guuttanillee wayita manatti adda isii jechuu hafuura akka hin baafanne yoo isiin ka'ee fincaayetteen ka'ee fincaa'oo isiin taa'etteen taa'u abdiin har'allee barullee harka magartuu keessa jiraa isiniin jedha warroonni bilaasha qilleensa irratti hafuuf afaan keessan dhoqqee yaatan ammoo booda itti saayifachuuf teettanii kabajamtootaa fi daawwattoonni kennallee booda waan kana kama yookiin dhugaa fi dharri waan kanaa har'a namni hamaa fakkaataa jiru magartuudha namni badaa ta'aa jiru nuhi namni waan badaa dalagaa jiru nuhi namni waan badaan irraa mul'ataa jiru nuhi booda ammoo hundi keessan warroonni koomantii jalatti illee isin ta'a akkanaa jettaniin warra obsitanillee booda ammoo gaabbitanii yaa rabbi uummanummaan kun ofii naa godhaa jechuu teettanii isiniin jechuu barbaadeeti akkasii ammoo wanni amma godhataa jiran tun dhugaa isiniif fakkaachuu dandeetti waan ija teessaniif haqiiqaan argineef jechuudha hayxii yoo qal'attillee hin cittu duniyaa tana ammoo wallahi hedduu takka wanni waa'ee isii kanatti deddeebi'uuf maa inni beeytanii na aarsite waan hin beeyne keessatti illee jettee buuti ilaala akkuma wannaatti warroota lallaafaa duraan irra barattee akka feete haa gootu kanarraa wanni isiin beeytu hin jirtu
abdii fi magartuu jedduu maaltu jiraa hin beeytu abdii fi magartuun tuni maal walii ta'anii haqiiqaan jechuu hin beeytu kanaaf bilaash afaan isii dhoqqee maal gootii yaati jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya osoo silaa of kabajjee nagayaan ilmoo isii guddifattee sababaa nu ta'uu baattee jedhee dhaamsa dhaamaafi jira rabbi sheer godhaa biraan gayaa isiniin jira dhaamsaan isii dhaame kana yoo san haati didde hoo isiin booda of arguun isiin hafu inshaallah akkasiin beeytutti akkasiin nama qabbaneessa jettu san daranii miti ate ana akka nama bishaan taljii isii obaaseetitti isii qabbaneessee gadi isii teessisaa isiniin jedha harka kiyya keessa isiin seentee jennaan yoo isiin kabajaa diddee garuu ammoo dhaamsa kana dhaameef yoo isiin kabajaan dhaamsa kana fudhattee adabattee dubbii tana keessaa kabaatu taate haa keessaa baatu yookaan nama walitti saasii jechuu akka saree walii gadi gamaa gamana dhaabatanii namni tokko akka galataa isaan jajjatu hin jiru tamaam namni immoo ofirraa isaan dhogguu dadhabullee hin jiru isiniin jedha kanaaf obboleeyyan tiyya osoo kabajjee bareedana fakkaatti ufaa kabajjuu isinillee komantii jala barreessaa fi dhaamsa godhaa fi isiniin jedheesii tana yoo kasiin diddu taatee milkoo itti isinuu karaa dhufteettiin argatti abdiin ammoo akka sa'aatitti masakee namni martuu walii gadi hin deemaa yeroo fi rabbi faabeessisuu isiniin jedha rabbi abbaa haqaa irraa oolchuu hayxi namaa olaa baatu isiniin jedha inshaallah rabbiin haqa magartuu tana lafatti hin balleessine olaa baasu isiniin jedha magartuun dawaan isin itti goote tokkollee hin jiru summiin isin itti goote illee hin jiru maalii wayiit illee hin jiru tamaam summiin dalaguma isaatirraa itti taatee jechuu magartuu har'a haabaddu taatee mul'attu illee gaafa rabbiin haqa isii ol baasu tokkoon dhufaa rabbi haqa isii olaa baasu kanaafiin kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya hanga dhuma sagantaa kiyyaa waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa isiniin jedha dhaamsi kiyya kaboodarraa wanni an isinii dhaamuu fedhu jechuudha of kabajaa jedhaan isinillee uummata kanaan of kabajaa komantii jala barreessaa fi of kabajaa nageenyi bareedaa osoo of kabajanii wayyaadhaa jedhaanii komantii jala nu barreessaa isiniin jedha hedduun isin jaaladhaa hedduun isin galateeffadhaa viidiyoo kana ammoo hanga dhuma isaa daawwadhaa isiniin jedha akkasii inshaallah wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu isin jedha waan hanga dhuma sagantaa kiyyaana wajjin turtaniif galatooma ulfaadhaa haga viidiyoo biraatiin walitti